wanta irra namuudhaatti irraa hedduu barattu keessumaa kanneen daa'imman qaban akka irraa barataniif qoodaa fi innis maali daa'ima waggaa tokkootu obboleessa abbaa waliin osoo taphataa jiru obboleessa abbaa daa'ima sana qirqidaa ture. Qirqidee baay'ee kofalchiisaa ture. Daa'imni suma kolfuu dhumarratti qilleensa fudhachuu dadhaba. Qilleensa fudhachuu dadhabee inni laafee hin callisee yeroo kana mucaan sun maal godhaa obboleessa abbaa sun haadhatti waamee haati cimtuudha gaafa kan argitu yeroo lama qilleensa karaa afaanii kennitee fi daa'imni booda qilleensa fudhachuu jalqabe. Daqiiqaa lama ni ta'a kan daa'imni qilleensa fudhachuu dadhabe jetti haati booda yeroo daa'imni tasgabbaa'u tariitti sammuu irratti miidhaa fiduu danda'a jettee qabattee gara kiliinikaa dhufte. Yeroo inni qirqidee baay'ee kofalchiisaa ture dhiisii jedhaan ture jetti. Imaajine egaa osoo rakkoon ta'e uumameera ta'eeti ammam akka inni rakkoo adda addaa fidu. Bara durii biyya Chaayinaatti akkaataatti yakka adaban keessaa tokko nama sa'a dheeraa qirqiduudha. Sababni isaas sa'a dheeraa yeroo nama tokko qirqidaa turte fakkeenyaaf daqiiqaa 30 nama tokko qirqidaan qilleensa fudhachuu dadhabuu danda'a. Namni yeroo qirqidamu kan inni kolfuu itti tolee hin miti. Silaatii namni gammaduuf wal qirqidaa oola. Osoo kolfi yeroo qirqidamuu dhufu nama gammachiisa ta'e. Haa ta'u malee wanti kun akkasi. Akkuma yeroo tasa waa ija keenya keessa seenu iji keenya imimmaan ofirra dhangalaastu imimmaan buusee dhufu qaamni keenya bifanni itti wantoota qirqiddaadhaan nun gammachiisne ofirraa ittisu keessaa tokko kolfuudha. Kanaaf yeroo namni qirqidamu kolfuun namni sun kolfuun bifatti qaamni keenya wanta samiidhu sana ittiin ofirraa ittisuudha malee gammachuu miti. Normaalii daa'imman waliin taphachuu keessaa tokko qirqiduudha. Haa ta'u malee qirqiduun kun xiqqoo qofa walumaan taphachuu qofa ta'uu qaba malee hanga daa'imni baay'ee imimmaan buusee kolfee qilleensa fudhachuu dadhabutti ga'uun gonkumaa miidhaa qaba malee faayidaa hin qabu. Daa'imman hanga ji'a ja'aatti yoo qirqiddaan hin kolfanii sababni isaas tuttuqqoo adda addaa fi qirqiddaa adda baasanii hin beekanii ji'a ja'a booda garuu yeroo namni isaan qirqidu kolfuu eegalu. Kun egaa amaluma guddinaa keessatti akkaataa itti qaamni keenya wanta samiidhu ofirraa adda baasudha. Kan nama gaddisiisu daa'imman yeroo namni isaan qirqidee baay'ee kolfanii akka nama guddaa na dhiisechuu hin danda'anii akkasumas fakkeenyaaf namni guddaa tokko yoo sa'a dheeraa qirqidame na dhiisedha yookaan immoo ofirraa yoo rukkuta. Kan hundi keessanuu ni beektu. Daa'imman immoo na dhiisechuu hin danda'ani keessumaa kanneen waggaa tokko sababni isaas hin dubbatan waan ta'eef akkasumas ofirraatii nama sana achi ofirraatiin hin ittisanii ofirraa rukkutanii. Haa ta'u malee osuma baay'ee isaan dhukkubuu osuma baay'ee isaan itti tolaa hin jirre kolfu. Kolfuun kun egaa gammachuu miti jechuudha. Kanaaf daa'imman sa'a dheeraa qirqidaa kofalchiisaa hanga isaan imimmaan buusanii hanga isaan akkas ta'anitti taasisuun miidhaadha malee faayidaa tokko miti. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa turtii gaarii.